Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabeechaa. Kun YouTube channelii keessan Soofama Raappiidha. Egaa Oromoonni hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada jalqaba irratti. Egaa afaan Oromoo akkuma beektan kanaan dura translate gochuun danda'amu afaan addunyaa kana irratti argamu gara afaan Oromootti hiikuudhaaf baay'ee tokko rakkachaa turre. Guyyoota muraasa darban keessa garuu afaan Oromoo Google Translate irratti illee hojii eegalee jira jechuudha. Kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Baay'een keessan akkuma beektan afaan Oromootiin afaanota biroo gara afaan keenyaatti hiikachuu yookaan afaan keenya gara afaan biraatti hiikachuudhaaf rakkachaa turre. Sababni kunis afaan Oromoodha afaan waaltawaa ta'uu hin dandeenye Google keessa seenuu hin dandeenye. So yeroo ammaa kana immoo Google Translate yookaan Google keessa seeneera yeroo ammaa kana afaan Oromoo jechuudha. Kun waan baay'ee nama gammachiisuu fi uummanni Oromoo illee itti gammaduu qabudha. Egaa afaan Oromoo gara Google keessa akka seenu yookaan afaan waaltawaa akka ta'uuf Google keessa seenee akka itti fayyadamnuuf hayyoonni baay'een itti dhamanii turanii namoonni beekamoo ta'an itti dhamanii sadarkaa kanaan ga'an jechuudha. Egaa baay'een keessan akkuma beektan afaanota biyya keenya keessatti argamu keessaa afaan Amaariffaa qofaadha Google keessatti kan argamu jechuudha. Egaa baay'een keessan Google irratti rakkachaa turre gara adda addaatiin jechuudha. Afaan keenya gara afaan biraatti afaan biraa immoo gara afaan keenyatti hiikachuudhaaf rakkachaa ture. Amma immoo afaan keenyas afaan waaltawaa ta'uudhaaf qophii eegaleera jechuudha. Hojiis eegalee jira. Garuu hanga ammaatti aktiiv hin taane jechuudha. Hojii eegaleera garuu aktiiv hin taane yeroo dhiyoo keessatti aktiiv ta'a jedhamee ni yaadama. Egaa guyyaa har'aa akkamitti afaan Oromoo gara afaan barbaadanitti hiikachuu akka dandeessanii fi afaan biroo immoo gara afaan keenyaatti akkamitti hiikachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Oromoonni hundinuu baga gammaddan isinii jechuu barbaada. Egaa appii kanatti fayyadamtanii afaan kamiyyuu gara afaan keessanitti hiikachuu ni dandeessan. Akkanumallee afaan keenya afaan Oromoodha jechuudha. Gara afaan biraatti hiikuun ni danda'ama. Akkamitti akka itti fayyadamtan isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni YouTube channelii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Maatiiwwan channelichaa like share gochuun dagatina amma gara barnoota keenyaatti deemna. Egaa duraan dursitanii appii kana gara bilbila keessanitti ni buufattan jechuudha. Google Translate kana gara bilbila keessanitti ni buufattanii eessaa buufachuu akka dandeessan immoo boodarra isinitti agarsiisa. Akkamitti akka itti fayyadamtanii fi akkamitti afaan Oromoo gara afaan biraatti hiikuu akka dandeessan guyyaa har'aa isinitti agarsiisa. Egaa appicha kana Google Translate yookaan Translate jedhu kana kan Googlein qopheessedha. So afaan waaltawaadha. Website kamirratti yoo afaan argamu Google Translateedhaan wanta kamiyyuu translate gochuu yookaan jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Afaan keessan gara afaan biraatti, afaan biraa immoo gara afaan keessanitti jijjiirachuuf kan ittiin nuuf tajaajiludha. Egaa afaanota muraasatu as keessatti argama ture. Afaanota kanneen keessaa tokko ta'eera afaan Oromoos ammas baay'ee tokko waan nama gammachiisudha. So akkamitti akka itti fayyadamtan Google Translate kana keessa seenee isinitti agarsiisa. Google Translate kan jedhu kana keessa ni seentu. Egaa keessa yeroo seentan fuulli Google Translate kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan isin dhufa. Egaa asirratti bakka kana tuquudhaan amma fakkeenyaaf afaan Oromoodhaan barbaadne jettanii argattan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo hanga asirratti aktiiv hin taane jechuudha. Yeroo muraasa booda aktiiv ni ta'a jedhamee yaadama. So asirratti yoo dhuftan afaan Oromoodhaan hin argattan aktiiv hin taane yeroodha. Garuu akkamitti akka itti fayyadamuu dandeessan guutumaan guutuutti barnoota har'aa keessatti ni ilaalla. Yeroo booda immoo wanti kun aktiiv ta'ee yeroo dhufetti barnoota gabaabduudhaan wal argina jedhee yaada. So jechoonni baay'een asirratti aktiiv hin taane yeroodhaaf garuu itti fayyadamuu ni dandeessanii akkamitti akka itti fayyadamtan immoo amma isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf afaan Oromoo filachuudhaaf asirratti dhuftanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo afaan kana irratti kilik gootan. Ergasii immoo detect language ka jedhu jira. Detect language ka jedhu kana irratti kilik gootan. Ergasii immoo asirratti afaan keessanii waan barbaadan ni barreessitanii asirratti immoo afaan gara itti isiniif hiikamu ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaa filadhu. Ergasii immoo asirratti afaan Oromootiin ni barreessitu. Fakkeenyaaf akkam jirta jedhee haa barreessu. Akkuma argartan akkam jirta jedhee yeroo barreessu afaan Amaariffaatti amma asirratti argartan indeet yizuwal isinii jedhee haala kanaan isiniif barreessa jechuudha. Afaan biraattis asuma tuquudhaan afaan biraattis jijjiiruu dandeessan. Mee fakkeenyaaf immoo kan biraatti haa dhufnu. Fakkeenyaaf damma koo namoonni wal jana jantan ni beeytan jedhee yaada. Damma koo haa jennu asirratti. Egaa akkuma asirratti argartan damma koo jedhee yeroo barreessu yenee maar jedhee jala kanatti isiniif barreessa jechuudha. Egaa wanta barbaadan asirratti yoo barreessitan akka gaariitti isiniif hiika jechuudha. Gara afaan Amaariffaattis gara afaan birootis akka barbaadanitti hiikachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf sin jaaladha jedhee yoo barreesse egaa sin jaaladha jedhee erga barreesse garanatti gara afaan Amaariffaatti immoo iwadda halluu jedhee jala kanatti isiniif barreessa jechuudha. Afaan kana afaan biraatti jijjiiruu barbaadan bakka Amaarikii jedhu kana kilik gochuudhaan gara biraattis jijjiiruu dandeessanii afaan barbaadanitti fakkeenyaaf Arabiffaa godhachuu dandeessanii haala kanaan jala kanatti isiniif hiika afaan barbaadanitti jala kanatti
afaanuma kana qofa jijjiiruudha jechuudha kan isin barbaachisu. So haala kanaan gara afaan barbaadanitti jijjiirachuu ni dandeessan jechuudha. Barreeffama tokko barreessitanii haala kanaan jijjiirachuu ni dandeessan. Egaa bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo afaan barbaadan gara afaan keessaniitti bifa kanaan hiikuu ni dandeessanii. Asirratti garuu jecha hiikkattan tokko fakkeenyaaf isa sin jaaladha jedhu kan afaan arabiffaatiin asitti naaf barreeffameera. Sagaleedhaan dhaga'uu barbaadan mallattoo vooliimuu kana nuti tanii akkanumallee koopii gootanii nama tokkoof erguu barbaadan asirratti koopii gootanii nama barbaadaniif bakka barbaadan deemtanii erguu fi ni dandeessan. Fakkeenyaaf Imo irratti, Facebook irratti, Telegram irratti bakka barbaadanitti namaaf erguu ni dandeessan jechuudha. Egaa haala kanaan afaan Oromoodhaa gara afaan birootti hiikuun ni danda'ama. Egaa yeroo booda wanti kun guutumaan guututti aktiiv ta'e jedhee nan yaada. Yeroo muraasa keessatti afaan Oromoo asirratti ni arganna jedhee tan abdii qaba. Yeroo muraasa booda afaanota kanneen keessaa afaan tokko ni ta'a jedhee yaada. Afaan Oromoo jechuudha yeroo dhiyoo keessatti hojiin eegala. Hammasitti obsaan eeguun nu barbaachisa. Dhumarratti warroota afaan Oromoodhaa afaan Googilii akka ta'u yookaan Googil keessa seenee bakka barbaadanitti weebsaayitii kamiyyuu wanta kamiyyuu gara afaan keenyatti akka jijjiirannuuf warroota dhamaatii baay'ee taasisaniif galanni haa ga'u jechuun barbaada. Egaa afaan Oromoo yeroo dhiyoo keessatti jechoonni hundinuu guutumaan guututti amma jechoonni guutuun tiraansileet gochuun dandeessan. Jechoota guutuun hin jiru muraasadha jechuudha. Jechoota guutumaan guututti akka afaan Amaariffaatti guutuun guututti qabatee yeroo dhiyoo keessatti ni dhufa jedheen abdadha. So haala kanaan Google Translate irratti afaan Oromoodhaa gara afaan biraatti hiikkachuu ni dandeessanii itti fayyadamaadha. Amma immoo appii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Egaa salphamatti description jala isiniif kaaya jechuudha. Linkii chaanaala Telegram kan kooti description jala ni argattu. Akkanumallee Telegram irra seentu ergasii bakka sarchi baarii Telegram kanarratti @sofumara app jettanii barreessitu. Egaa @sofumara app jettanii yoo barreessitan isa jalqabaa Sofumara Media jedhu kanarratti kilik gootu. Ergasii warroonni yeroo jalqabaatiif garanatti dhuftan join gochuun dagatinaadha. Egaa appicha jala kana isiniif kaaya, bakka kana isiniif kaaya, isa kana tuquudhaan download godhee hanga 100tti ni fixa. Ergasii immoo isarratti kilik gochuudhaan install gootan jechuudha gara bilbila keessanitti. Ergasii gara bilbila keessanitti buufachuudhaan akka barbaadanitti itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee like share gochuun dagatinaadha. Yaada yoo qabaattan comment jalatti naaf barreessaa. Gaafis yoo qabaattan comment jalatti naaf barreessaadha. Neen ilaalaa isiniif deebisa jechuudha. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.